spiritual deed gaafa jettee du'a hafuuraa gaafa jette du'a hafuuraa duunee gaafa jette kana jechuun du'a amantii duunee jechuu tokko hiikni isaa jechuudha. Du'a amantii duute mo'ati du'umaa lubbuu fi foon gargar baa'uudha. Kaminni kaati duute? Lubbuu fi foon gargar baa'uu odoon ta'inii ilaali akkuma siin jedhee Iyyasuus kan nu deebisee isa Waaqayyoon abbaa keenya isa nu uumeen addaan baane akkuma siin jedhe akkuma horiititti jiraachuu jechuudha. Kan waaqeffanne kan waaqa faana communicationing goone nama horii nama akkamitti jiraata lafa kanarratti? Nummoo akkasii miti hoggaa uumamne. Garuu balleessaa cubbamoota Adamii fi Heewaan irraan kan ka'e Na dhagaye. addaan baane Waaqayyoon. Gaaffii si gaafadhe ilaa na dhagaye. Gaaffii an si gaafadhe sirrii na dhagaye. Du'a amantii duutammoo du'a foonii fi lubbuun gargar ba'u duutanii siin jedhe. Du'a hafuuraaf lubbuu spiritually think like hafuura fi lubbuudhaan duunee turre. Ilaal foonii fi lubbuun ka gargar baatu sanimoo ka amantiidhaan duutanii? Amantiidhaan duunee Waaqayyoon addaan baanee turre siin jechaa jira obboleessa kan Waaqan uume Waaqa abbaa kee. Amantiidhaan duutani. Erga amantiidhaan duutanii Isis hin dabala hundumaayyuu uumaa namaa kan ta'e hunda siyyuu hin dabala laali nu duwwaa oduun ta'es. Ishi rakkoon qabu. Erga isin amantiidhaan duutanii akka gara amantiidhaan jiraattaniif nabiyyiin rabbiin isinii erga eenyunne? Tokkoffaan Abrahaamitti aansee Iyyasuus jedhee nama danda'an akkasitti nama danda'an namootaan biraa. Alhamdulillah. Ayyee. Nabiyyoota biraallee wallaaltuu nabiyyoota lamaanaa himtee jirta. Kanaafuu rabbiin nabi Ibraahimii fi Iyyasuus Kiristoosiin ergamaa isinii erge Iyyasuus Kiristoos waaqa osoo hin taane ergamaa rabbiiti. Angaafiin kiyya maal ture? Ergamaan rabbiin isinii erge kam inni ka jedhuudha ture. Kanaafuu Iyyasuus akka waaqa hin taane ragaa baatee jirta. Tokko. Gaafii lammaffaa immoo Iyyasuus Kiristoos ka du'e waaqatu du'e moo namatu du'e? Iyyasuus dibama hangoon kan kennameef Waaqayyo ilmi nani jaaladhu kana isa amanadhaa isa hordofaa jedhee hangoo kenneef Waaqayyo abbaan kan du'e siisuma Iyyasuus. Ani gaafii an kanaa miti no gaafiin kiyya kanaa miti. Iyyasuus Kiristoos ka masqala irratti Yihuudonni ajjeesan waaqamu nama. Iyyasuus kan du'e Iyyasuus. Waaqaallee miti namaallee miti Iyyasuusi. Sitti mee rakkoo laali Iyyasuusi I don't know understandonni keenya garagara hundi keenya akkatti nu ifee garuu akkuma ifeetti garuu Iyyasuus hangoon kennameefira waaqummaan kennameefira lafa kanarrattis samiirrattis. Gaafiin kiyya gaafii lama qofa. Ilaalaal. Iyyasuus Kiristoos ka masqala irratti Yihuudonni ajjeesan nama moo waaqa? Ilma Waaqayyoo dibamaa Iyyasuus Masii. Namaallee miti waaqaallee mitiimi? Ilma Waaqayyoo siin jedheera obboleessa kee. Okay, Iyyasuus Kiristoos namaallee miti waaqaallee mitiimi? Ilma Waaqayyo waaqummaan kennamee bira hangoon kennamee bira Iyyasuus waaqni immoo waaqa nu uume samiif kanaafi. Kanaafuu waaqatu masqala gubbadde? Iyyasuusii siin jedheera obboleessa Iyyasuusii kan fannoo irratti du'e. Okay, Iyyasuus malee waaqaallee miti namaallee miti ka du'e masqala gubbaa akka Yihuudonni ajjeesan. Kan Yihuudoonni ajjeesanii Iyyasuus. Waaqaallee miti namaallee miti Iyyasuus akkasii. Waaqummaan akka kennameef sitti meera miti waaqummaan akka kennameef isuma raajiin Isaayyaas ganaa odoo Iyyasuus hin dhalatin lafa kanarratti waaqummaan. Okay, waaqatu du'eere. Miti ilma Waaqayyo Iyyasuustu du'e. Kanaafuu waaqaa miti jechuudha. Ka du'e. Akkasii miiree? Waaqummaan kennameefira waaqummaan
kennameefira. لا Aangoo حول ولا قوة إلا بالله جرنا سيني قال را ديبيني سيكون والله وما تكا ديبيني سينا قال انجر يو سيني قال جراتمي أنغافي سيغافت دغافي براتي كأتي هاسفتو وان براتي أني كسين جدي واقاتو مسكالة قبادو إيمو نمتو مسكالة قبادو يجي سيغافت Yesuus ilma Waaqayyoo dibamaa waggaa siin jedhu إنا akkamitti siin لله وإنا إليه راجعون أكم قونا جرى Okay, waaqummaan isaa akka kenname baasessi honnoo jedha si Ambar yoo fedhe haa kennamuufi yoo fedhe haa dhiisu sanbir dantaa kiyyaa miti bar. Ish waaqa keettuu yu masqala gubbaddu emo namatu du'e. Nama hin jedhamu ilma Waaqayyoo dibamaa masii Yesuus. Ish namaallee miti waaqaallee miti mi ka du'e. Yaa ilma Waaqayyoo. Ilala sirriin naa qabadha. Yesuus namaallee miti waaqaallee miti ka masqala gubbaddu du'e. Kanaafuu waaqaa miti jechuu Yesuus akkasimi. Waaqni first du'u waaqni jireenya keenya deebisuudhaaf kan nu ergame Yesuustu kan fannoo irratti cubbuu keenya cubbuu addaam ulmoo namaarraan ga'e baachuudha kan ergame kan dibame Yesuus ilma Waaqayyoo jedhamee waamama jechuudha. Okay waaqaa miti jechuu waan biraatti du'e jechuu tole ish ayyee. Uumamatu du'e. Uumama kan jedhu hin jiru Yesuus hin dhalate jedha Baabiliin keenya hin dhalate maaramiirraa kan dhalate. Fakkeenyaa fi gaaraanillee dhalate jedha. Dhalate jechuun uumame jechuudha hiika biraan qabu. Uumame jechuun nama uume nutu uumame kan anaafsi kan waa'ini nu uume. Faarfannaa boqonnaa 90 lakkoofsa 2 irratti tulloonni illee dhalatanii jedha. Tulluuf gaarri illee dhalate jedha macaafni. Dhalate jechuun uumame jema jechuudha hiikaan isaa. Kanaafuu uumamatu du'e. Ilma dhalatetu du'e ilma dhalatee Yesuustu du'e. Uumamuu fi dhalachuun gargari. Akka godhe eenyunne. Uumamuu fi dhalachuun Akka gargari. dhalatu ka godhe eenyunne. Uumamuu fi dhalachuun akka nutti Baabiliin keenyas akka barannettis uumamuu kan jedhu human being Adamtu uumame waaqni biyyeerraa isa uume. Yesuus garuu hin Amma dhalate. fakkeenyaa fi dhalate ka jedhamu waan haadha qabuumi. Yeah. Gaarri haati isaa eenyunne tulluu fi gaarri haati isaa eenyu qarra dhalatani. Eenyu haadha Yesuus na gaafattaa? Lakki tulluun hin dhalatee jedha macaafni tulluu fi gaarreen hin dhalatanii jedha. In uumame dheena manaan eessattidha kan dhalate jedhu eessatti dhalate eessa dhalate in uumame. Macaafa faarfannaa boqonnaa Yaa ta'uu jedhe waaqni. Yaa ta'u kunis yaa ta'u jedheetu uumame hunduu jecha Waaqayyoon uumame. Naannoo mi'a waxaallenyis ta'e waxoolleeny. Ande saw ingilcha allak or Jamila. Aw cilling. Iddoo asumatti yoo dubbiseef malee isaanii. Dubbisiif Bifa maal takka Asumatti isiniin dubbisnu. Dinne dhiifama siif hin goonu. Maakii qabadhu. Ayyee eshi. Anfalle. Eshi. Ayyee si dubbisa ayyee eshi. Ayyee dubbisi. Eshi dhiifama baasaa jira saniif. Tulloonni utuu iddoo isaaniitti hin dhalatin lafti guutummaan biyya lafaas utuu hin argamin barabaraa jalqabee hamma barabaraatti ati Waaqayyoodha. Maaliin utuu hin dhalatin tulloonni utuu iddoo isaaniitti hin dhalatin. Tulloonni akka dhalatan dubbata. addulfattaa dhalachuu fi uumamuun gargari. Okay, tulloonni Ustaaz, salaam dhalatan alaikum. dhalanne Isa qofa yoo osoo hin ta'in Alaikum wanta salaam kana wa namaaf ni fayyada.
Ifama waan isinirraa tureef. Wanta kana uumamaafuu ni fayyadama. Wal jala dabarsee dhalachuu fi uumamuu kana wal jala dabarsee fayyadama ilma namaatiifuu. Baayibilii keessatti jechuudha. Dhugaa kan keeti. Maal jedhaa tulloonni utuu iddoo isaaniitti hin dhalatin lafti guutummaan biyya lafaas utuu hin argamin bara baraa jalqabee hamma bara baraatti ati waaqayyoodhaa jedha. Kanaafuu dhalatuu tulluu dubbata. Tokko jedhe. Jiitu maal jettaa waan kanarratti ati? Macaafni kun tulluu ni Ani atillee hin dhalanne waa in uumameen beekaa ani akkasitti Abdul Fattah uumamuu fi dhalachuun gargari. yes. Gurbaan kana ati carraa eeggachuu dandeettu? Ani nama carraa malee dubbatu waan dhukkee irraa kaasa wallahi. Gisee tokko carraa kiyya Yesuus kan jedhuuf dabarseen Waa'ee dhalachuuf uumamuu siifanii ka. Maal naa itti adabayyuu hin qabdu ati? Maal qabad? Mana ayina hezbi ነው ይሄ Abbo carraa siin kennine maayik qabad. Manni mana jedhasaniitti maayikii mana taasanii miti mana carraa naasaanii. Qabadheera. Bana dheeraan. Tole iddoo biraatitti immoo maal jedhaa waa'ee matulluu kana jechuudha. Waa'ee matulluu kanaa tulloonni okay. Ifama jidduu nama narra bilbilee okay. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 25 irratti tulloonni gaaronnis utuu hin uumaminan dhaladhee sirriinnaa qabadhu maaliin tulluunis utuu hin uumamne dhaladhee jedhe. Iddoo biraatitti immoo tulluun akka dhalate dubbata. Iddoo biraatitti immoo tulluun akka uumame dubbata. Kana jechuun maal jechuudha? Tokko jechuu hiikaan yookiin immoo macaafni wal dhaba jechuudha. Maaf iddoo biraatitti tulluun hin uumame jedhaa iddoo biraatitti tulluun hin dhalate gaafa jedhu wal dhiitaara jechuudha. Wal rukute, wal nyaate, wal ciccire, wal afuufe. Siigalee yookii hoo hiikni isaa tokko dhalatuu fi uumamuun. Ilmi namaa garaa keessatti adeemsa keessa darbu qaba. Yesuus Kiristoos garaa haadhaa keessatti gizema tokkoon guddaan garaan kaayamne. Nama guddaa kana nama umrii 30 kanaa miti ka garaa kaayame. Qaama xiqqoo wayiititu garaa Maryam keessaa ergasii booda daa'ima xiqqoo wayitee dhalate. Osoo qaama guddaan ka dhalatu taate garaan isiituu hin danda'u hin duutiyyu. Deetteetu dandeetti hin dandeettu. Waliigalee yaa jamaa. Kanaafuu macaafni akka tokko ta'e dubbata. Tole ammaas gara gaafii keenyaa haa deebinu. Yahudonni masqala gubbatti ka ajjeesan uumaadha moo uumamaadha? Gaafii gabaabaa. Turte waaqayyo ishee eebbisu Yesuus Kiristoos fannoo irratti fooniinidha kan du'e. Tasgabbaa'ee Yookaan namummaadhaan jechuudha. Hin jarjarin suuta jedhee haasa'e ilaalaal erga si gaafadhaa waa'ee namummaa yookiin immoo waa'ee waaqummaa si gaafadhaan jiru Yesuus Kiristoos uumatuuyyuu masqala gubbatti du'e moo as deebi uumatuuyyuu masqala gubbatti ajjeefame moo uumamaadha salpha gaafii lamaan kanneen keessaa tokko Yesuus Kiristoos ka masqala gubbatti ajjeefame. Eeshi na gaafadhu. Uumaallee miti uumamaallee miti jettee. Yesuus Kiristoos fannoo irratti yookaan masqala irratti kan fannifame dhagna uumaa ta'uu isaadhaan yookaan aboo waaqayyummaa isaadhaan osoo hin taane namummaa dhugaa isa uffate sanaan. Namummaan isaa uumaadha moo uumama? Davis.
Maal jette? Nagaam sagaleen kee. Namummaan isaa uumaadha moo uumama? Ay, namummaan isaa namummaa fooniidha. Namummaa foonii jechuun namni nama tokkooni foon qooda inni fudhate namni tokko uumama ergateeni Yesuus Kiristoos qooda uumamaa fudhate jechuudha. Kan jechuun namummaa uumamaadhaan fannifame. Kanaafuu uumamatu fannifame Yahudonni uumamaa fannisan malee uumaan fannifneef himiire. Perfectly wanti siin jechuun natti tolu Yesuus Kiristoos fannifamuumti isaa eenyummaa isaadhaan osoo hin taane eenyummaa keenya nuti uumama erga taanee uumama ta'e fannifame. Ani ko wala masaan jiru situ na hubachuudhaaf karaa barbaadaan jiru malee. Ani ko amma yoo masana nasaara biraazil zimmete waa hubachi. Daniel dura maal laan jette? Ka fannifame uumamaallee miti naan jette. Oy dura ana miti kan jedhe warra duraa siin jedhe ana miti kan jedhe akkas. Siman naan jedhe. Ana akkasin jenne ana miti jiituu jedhe ana miti kan jedhe. Ani hin jenne. La hawla wala Jiituu jedhe namni akkas. jiran asumatti afaan. Ani reefu nasaara. Ani reefu adul fatta ani reefu nasaara. Amma saati kana jettee. Ergasii booda immoo jijjiirtee maal jette? Ani uuma ani hin jenne ana akkasin jenne waan hin jedhe waan amma immoo jijjiirtee uumamaan siin jedhe. Baay'ee uumama. Ani jijjiiraan Kanaafuu dubbii uumamatu si fannifame. Tole. Kanaafan siin jedhe Kanaafuu ani Yesuus ni masqala irratti fannifame. Yesuus ni masqala irratti fannifame isa qooda keenyadha. Qooda keenyadha. Inni nala eenyummaa isaa eenyummaa keenyadha. Nuti eenyummaa uumamaa erga qabaanne inni foon nuyi uffannu waan uffateef sababa keenya qooda keenya fannoo waa yaabbateef ana ta'ee fannoo yaabbate biyya lafaa guutuu bakka bu'ee fannoo yaabbate jechuun Yesuus uumama ta'ee yaabbatee jechuudha. Tole ayyee dubbiin dhumate. Kanaafuu Yesuus Kiristoos uumamaadha irra walii gallaayyee. Yesuus Kiristoos uumama siin jechaan jiru. Abdul Fattah waliin hin dhayin. Yesuus uumama siin jechaan jiru. Uumama ta'ee fannoo yaabbatee siin jechaan. Yesuus waan ta'eef Yesuus uumamaadha. Kanaaf gara kan keetitti jallisuudhaaf yaalin. Oy. Ayyee jallisuuf yaalin. Qabxii sagalee dubbeen dubbadhu fudhadhu. Oy. Daniel amma naa dhufteet. Kafannifame. Oy. Kafannifame Yesuus moo Yesuus miti? Kan fannifame eenyummaa cubbamaati jedha macaafni qulqulluun. Yesuus moo Yesuus miti? Kan fannifame inni cubbuu balleessuudhaafidha. Inni cubbuu balleessuudhaaf jedha. La hawla wala quwwata illa billah. Kafannifame Yesuus moo Yesuus miti? Annaa Yesuustu qooda keenya hundumaa fudhatee fannifame siin jechaara. Kanaafuu iyyuu Qooda kee fudhatee qooda koo fudhatee qooda hunda keenyaa fudhatee kan fannifame Yesuus. Uumamaadha. Ani na dhage ishi na dhageessaa waan tokko sitti dubbadhu yoo dhageessate dhaga'u fedha yoo qabaate Yesuus Kiristoos qofitteen fudhatin Yesuus Kiristoos namicha tokkichi suni nama hundumaa bakka bu'ee kan fannifame kan jechuun Yesuus uumama jettee yoo fudhatte Yesuus qofaasaa miti Yesuus guutummaa biyya lafaa ofitti dabaleedha. Kan jechuun cubbuu nama hundumaa balleessu. Okay, ila laani. Nala singilii tokkicha miti. Singilii miti Yesuus. Abet. Ila laal Daani'el laal. Ammaan tanaa ka achirra fannifame sun Iyesuusiin jettee jirta. Iyesuusiin achirra fannifame uumamaadha moo? Jechaan jira Yesuusii namicha tokkicha namicha tokko. Kanaafuu ka achirra uumamaan siin jedhaa uumama kan inni ka fannifame Yesuusii. Ilaal gaa. Qooy. Na hubachuuf yoo fedha qabaatte ammayyuu nan dubbadharree deddeebi'ee yeroo dhibba yoo dubbadhe dubbiin kun jijjiirama. Fitan xumuraa qoy. Ayyee na xumursiisi. Kachirra fannifame Iyesuus naan jettee jirta. Iyesuus maal inni kachi gubbatti ka masqala gubbaa fannifame uumaadha uumama jennaan uumama jettee jirta. Ka fannifame erga Yesuus ta'e akkuma san ka fannifame uumama erga ta'e dhumate deebiin Iyesuus Kiristoos maali? Uumamaadha. Maaliif uumaan hin fannifamu? Ilmi namaa waaqa fannisuu hin danda'u. Waaqa ajjeesuu hin danda'u. Waaqni harka ilma namaatiin ajjeefamu tokkollee hin jiru. Akkasi. Waan tokkon si gaafadha. Ayyee. Waan tokkon si gaafadha. Ayyee gaafadha. Utuu ati tokko doo tokko sadii jettee naan falmite xaasaa yoo dandeessi yookaan immoo wacuudhaan manni kan keetee yoo wacitee tokko doo tokko sadii jettee yoo naa falmite allama jedhe yoon siin falme sababii wacituuf tokko doo tokko sadii jettee dabarte namni biraan beeku yoo ta'e waan sana amantee makka sanatti fudhattee dabartaa waan jetteef yoo ani sadii jedhe. Ila tokkoffaa
dhugaan dhugaadha. Na dhageessa amma Sagalee koo waan iyyaatiin wacaa jirtuuf taa'u. waan wacaa jirtuuf waan waltajjii qabduuf nala na dhageessa waan wacaa jirtuuf waan waltajjii qabattee jirtuuf waan mana keessan ta'e nala ati dhugaa irratti xiyyeeffachaa hin jirtu. Na dhageessa perfect yoo Xumurree sitti baraan maanaaf mana ati- koodha jetteedha yoo barbaade Namni na waan- dubbisuu dandeessa waan amma fedhaa isaati fudhatu. waan xumurree hin qabnu ko Illee- waan xumurree hin qabnu dhugaa Miira sitti nu garuu keessaa. baay'ee banagara gachilla aniifate haasaarra aniifate haasaarra namni Miira garuu si keessaa. taajjaba yookaan na taajjaba namni sagalee keenya dhaggeeffatu jechuudha. Ani ko miira keessan jiru Haa silma isaa taajjaba, yeroo waan isin ta'u. jechaaru la Duraayyuu gara kee warri taa'ee wanta ilaaluu hundumaa warra taajjabu. wanta hundumaa yes ani gositti nima wanta hundumaa gara keetti jallisuudhaani gara kan kootii dhugaadha jettee keessaa fudhachuudhaani isa booddee bakka select gootee baafata waan hin jedheen akka waan jedheetti yaaddee lakkooftee jechuudha. Waan tokkoon sitti hima perfect arras boris wanti isin jedhu Yesuus singilii yookaan tokkicha ta'ee fannoo irratti hin fannifamne yeroo dhibba irra deddeebii sammuu kee keessa kaa'i. Irra Yesuus deddeebii meeqa barreessa turan? kan irraan fannetti. Yes. Okay, Yesuus- Addaam inni Yesuus duraa meeqa nama turan? hundumaa fudhatee akkuma kufu. Kunoo addaam inni duraa nama hundumaa fudhatee akkuma cubbutti kufu Yesuus inni xumuraa kun immoo nama hundumaa fudhatee fannootti tolbe. Ofii isaa Yesuus keessatti meeqa warra hin turan? dhalatin. Yesuus Ani immoo tokkicha gaaffii jira lama garuu keessa Yesuus ilaalan ba'aa qaba. nama hundumaa isa baate. Simon maal qabata? Oy, Yesuus meeqa jira? Yesuus tokkichi isa qooda nama hundumaa fudhateedha. Isa Okay. cubbuu Kan hin isin dubbisa qabne. macaafa Oy, qulqulluu si kennu gurbaa. macaafa Ila qulqulluu si jabeetu kennu. maal ta'e fayyaa qabdi. An gurbaa Daani'eel walii haasaa jira miti. Usa kuwwan. Okay, Laakkas Yesuus macaafa tokkotu du'e. macaafa Tokko qulqulluu sun si immoo kenna maal jedha? oyi maaliif jarjartasa? Maa muddamtu? Maafan muddamu Yesuus dubbachuudhaaf tokkotu- dhugaan nama sardaa. Hin muddamin. Yesuus tokkotu du'e. Tokko sun uumamaadha. Dhumate. Waaqaa miti. Kana si jedhaaram si jedhaara waan ati jechaa jirtudha malee waan hin jedhe miti. Amma Ati eenyu fixeetta dhabbii jettee silayyuu koo ila laali. utuu mana kana hin dhufin iyyuu fixeetta mati jecha kana koo kanaan duras jechaa turte marras jechaa jirta. Uumamaadha jennaani uumamaadha kanaan jedhe anaa miti situu uumamaadha naan jedhe dhumatee jira deebiin. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Eshi uumamaadha. amma taargee maal dhumatee jecha dhumateera jedhu dhiismeeti kana keessaa ba'i dhumateera jechuun meerumaaf fayyadamtaati. Ana faana koo hin fitne eenyu faana fixximeeshi. Wallaahi Ana faana hin fixne eenyu faana fixxa. Ishi eenyu faana fixxan. dhumatee jira gara qabxii biraatti itti tarra. Ishi eenyu faana fixxaniidha millaan dhageessa fakkeenyaaf eenyu faana fixxe fixxeettamini dhumateerani eenyu faana fixxa. Ana yoo ta'e koo lukkisan silaadha tiksiin silaadha jechan dubbadhuun qaba. Ani koo waan dubbadhu waan baay'een qaba asaa koo faanitti na cuftee dhumateera yoo barbaadde irraa na buusta sabooddee bakka akka waan mooteetti koorta achirra teesse machee Yesuus. dhageessa. Yesuus. Eshi maal haasaa barbaaddaa? Okay la Jamiila sirraallee haasaan qaba Eshi haasa'e Jamiila maal? irraallee haasaan qaba. Yoo ustaas dhiifama kan jechuun ni barbaadanii dhiifama isin jidduu seenee. Jamiilaan illee sila ganama maal jechaa turte? Mucaa kanaaf ka barbaachisu amma taa'ee Jamiila. dubbisuudha. Yesuusiif waaqni abbaa qaama tokko jedhee ganama dubbachuutti ture. Ganamara amantaa isaa irratti sobaa jira waan ta'eef taa'ee dubbisuudha malee akkanatti wacuun hin barbaachisu. Jamiilaan jechuudha sila ganama maal akka jecha. Jamiilaan jechuudha sila ganama maal akka jechaa turte. Arooniyaan waaqayyoodha jedhee jettee dubbisaa turte. Qaamni qulqulluu iddoo sanaa garuu hin jedhu akkas. Jamiilaan faati faan jechuudha baay'ee si taajabaa ture taa'eetiin keessa waan gara biraa akka ta'e perfeet har'an bare. Amma ila Isa dhugaan sitti. daa'ima ta'uu kan kee. An lakki Jamiilaa irratti qeeqa waan hin qabu sila baay'ee sobaa waan turteef naasaara. Ishi waa'ee kiyaasuuf na qottati. Halas maayii qabadha. Ila laali. Daa'ima ta'uu kan kee mata duree Garuu gaaffii lamaan keessanirraa qaba. Dulfatta. Oyi uummanni kun sila fayyaa qabaa jiran. Sila qoyi yeruma hunda akkana wal jala iyyitan moo guyyamaan dhufee haasa'u akkanatti wal jala iyyitan. Isin tolchana iyyaa raadoo waliif hinde afaan tokko dubbattan taraa walii kennaa hin jirtan. Malee nukkoo suusii nama dubbachuu isin dhaggeeffachaa irra miti. Kabajaan teenyee isin dhaggeeffachaa tara taraa saame. Tole hayyee nu dhageeffadha hayyee. Tokkoffaa irratti qaamni biraa osoo nama tokko waliin haasa'an maayikiin banatina. Kuni seera mana kana keessatti namni akkasiin maayikii banate jala bu'ee dhageeffata. Osoo namni tokko hin xumuratin maayikii hin banatina tokko. Lammaffaa irratti immoo mata duree tokko osoo hin xumurre gara mata duree biraa hin tarina. Sadaffaa irratti immoo yaadni kiyya malee hin ta'u wanta jedhu hin jiru. Asitti fakkeenyaaf gaafa mormiin dhiyaatu atillee yaada kan kee dhiyeeffattaa anillee yaada kiyya dhiyeeffadhaa. Waliigallee waliigaluudha baannee murtii ummataaf dhiiftee bira tarta malee kiyya malee wanti ta'u hin jiru wanti jettu hin jiru. Atillee yaada dhiyeeffattee min khalaas dhumate.
Ayillee yaada kiyya dhiyeessee miire dhumatee jira. Qabxii biraatti taru malee giddiin na fudhachiisuu hin dandeettu anillee giddiin wanti si fudhachiisu hin jiru. Humnaan si fudhachiisuu qabaa? No. Ayillee yaada kiyya si dhiyeessee jira humnaan si fudhachiisu. Atis yaada kan keenya dhiyeessitee jirta anis humnaan si fudhachiisu. Bira darbu yaada san jechuudha. Kanaafuu yaadni ammaan tana irratti ani xumure maal inni Iyesuus Kiristoos tokko mul'ama jennaan tokko erga tokko ta'e tokko sun ka masqala gubbaa fannifame tokko sun uumaadhamu uumamaa naan jettee naa deebistee jirta. Kanaafuu waaqni uumamaa miti waan ta'eef Iyesuus Kiristoos waaqaa miti siin jedhee dhumatee jira. Yaadni kun asii godhubame. Kanaafuu gara mata duree biraatti tarra jechuudha. Okay. Yaa lallaba yeroo hundaa erga Iyesuus Kiristoos maaliif hin dabarre gobatee kiyyaa? Humnaan dabarraan barbaadda. Ani si fudhachiisuu hin danda'u kun lallaba keessa yeroo hundaa waan ta'eef hin dabarra gara itti aanutti darbi. Akkaana tole. Waaqni meeqa jira? Waaqni tokkicha. Okay, tokko sun ka dhalate moo ka akka dhalatu godhetu waaqa? Waa'ee waaqaa na gaafattee waa'ee dhalachuu fi waa'ee ka dhalatuu irra hin jiru. Waa'ee waaqaa erga dubbanneeti akkamitti waaqayyo isa kamis akkamitti na gaafachuudhaan malee isa dhalatuuf isa dhalchuu wanti jedhamu hin jiru. Gaaffii barbaade si gaafachuu danda'a si miti ka gaaffii naa filatu. Gaaffii barbaade na gaafachuu dandeessa garuu akka itti gaafattee akka gaaffiin itti gaafatamu miti. Waaqni meeqa jira dhamee kan dhalchee dhamoo kan dhalatee dha jedhama. Yoo fedhe gara galchee gaafadha yoo dandeettee naa deebista yoo dadhabde hin dhiifta. Yoo fedhe gaaffii kana gaggalabadhee si gaafadha. Yoo dandeettee naa deebisi yoo dadhabde dhiisi. Waaqni isa kamidha jedhi gaaffii keedhaan na sirreessi. Okay, si deebisa laal. Waaqni tokko ta'e tokko sun ka dhalate san immoo ka akka dhalatu godhe santu waaqa. Ka dhalate san immoo gaaffii waaqni meeqa jiraa naan jette tokko jiraan siin jedhe. Kan akka dhalate san kan akka dhalatu godhe immoo isa dhalateedhaan naan jette. Inni dhalates inni akka dhalatu godhes waaqayyoodha. لا حول ولا قوة إلا بالله. waaqa lama jechuudha akkama kanatti. Tokko kaminni. Nuti waaqa lama tiriiniitii haasofnaa nuti. Siluma isaasitti nuti tiriiniitiidha. Tiriiniitii fayyadamna. Nuti tiriiniitii amanna. Sillaasee jechuudha. Sadii tokko. Kana koo lama duwwaa dubbanne iyyuu ganaa sadaffaa nu jira. Nuko waa'ee kanaa yeroo hundumaa irra deddeebitee yoo dubbatte waa'ee kanaa koo ayyee sadan tokko amanna waaqa tokkicha karaa sadii mul'atee qabna. Inna lillahi wa inna ilaihi waaqa sadii tokkicha karaa sadii mul'atee qabna. Nuti waaqa tokkicha ani sitti weel waaqa tokkicha karaa sadii mul'ate qabna nuti. Hojii fayyina keenyaaf waaqa tokkicha karaa sadii mul'ate. Waaqa tokkicha karaa sadii. Amma sadii qabnan jenne. Amma iyyuu akkasuma jechaa arbaazee waaqa tokkicha karaa sadii mul'ate qabnaan sin jechaa arba. Tokko qabu waa aadaa isin haftaa miidhaginuma tokko qabnan jedhina kaa waaqa sadii aadaa haftaa miidha yoo tokko du'e lama. Waaqa tokkicha karaa sadii sadeniyyuu gargar miti sadenuu tokkicha sadenuu tokko hojii tokko. Laa hawla walaa quwwata illaa billah. Maal jechu jaran dura maal naan jettee turte yoo tokko eda'uu tokko sadii ati ka jettu taate awwacuu kiyyaan sadi ta'aa naan jettu hin ta'uu dhugaan dhugaadhaa siin jedhe dhugaan hin haalamuu siin jedhe kanaafuu sadi tokko ta'uu hin danda'u sadi ta'uu danda'a macaafni keenya sadi tokko ta'a jettaati. Macaafni keenya waan jedheef macaafni waan jedheef enta. Tole erga yoo macaafni jedhee jiraate eenyu ta'a bakka itti macaafni waaqni sadii tokko jedhu naafiti. Waaqni sadiidha tokko jedhu naafiti. Allah na dhage ammas ikkoo wanti sin jedhu waaqa tokko karaa sadii mul'ate qabnaan sin jedheen. Ila laal kaakin wakki jibu eegalte. Annama kijibu siluma iyyuu akkasin jechaara. Maayikii nama biraa bansiisi gaafadhu akkasin jennee ajedhani. Waaqa tokkicha karaa sadii mul'ate qabnaa
nama biraa maayikii bansiisiti gaafadhu. Jamiilaa Jamiilaa tokko ni ta'a macaafni yoo jedhe ila qoy. warra kan keessanii bansiisi gaafadhu. Macaafni keenya yoo sadii tokko ta'a ka jedhu taate sadii tokkon ta'a. Sadii tokko hin jenneen ammayyuu sadii tokko hin jenne tokko karaa sadiin siin jedhe. Naggeeffattu immoo yoo ta'e na jala haasa'uuf ta'e taanaan immoo tasgabbooftee barachuuf miti taanaan maa waccaree. Jechuun gaaffii koo waan gaaffii natti hin ta'in maal godhan sadaqii abbaa caalii dhiifa tokko sitti mu kanatirraa gaafataa jirtume abjuu laaqamaa miti daandii fayyinaa kanarra jiru wangeelarraa gaafataa jirta maal taate wangeelarraa si gaafataa jiran jechuu bareedaadha kanaafuu wangeelarraa mudaa natti himuu hin dandeessu ati lakki mudaa tokko sitti himuu miti abtaamu Yesuus irraa mudaa natti himuu dandeessaa lak sitti himuu miti waan si gaafataa jira Yesuus dhaggeeffadhu Mahammad ni caala moo hin caalu Yesuus ani waa'ee caalu waa'ee manama wajjin konferensa gochuun dhufne ni caala moo hin caalu naa deebisi ani akka caalu asumatti ragaa sii kenna quraanuma keessaa ani maal godhan Yesuus waan rakkifne naa kennita ana gaaffii natti hin taane gaaffii sitti hin taane miti waan gaaffii ta'eetu jira dhaloota gaaffii ta'eetu jira siifi Yesuus Kiristoos du'eeti guyyaa lamaaf akkuma atiyyuu jette guyyaa lamaaf Yesuus Kiristoos foon isaa inni obbaafate kun boolla keessa yookiis immoo awwaala keessa tureeredha macaafni qulqulluu innis immoo inni eenyu du'aan mo'atameera kan jedhu in fiddaati Atun du'aan hin mo'atamini caal jedhu nu gowwoomsu gachiiseere. Waan hin barreeffamnetti kiyyoo adda addaatti galta argite. Abdiin na wajjiniin haasa'u wanti hin barbaanneef kanaaf yeroo waan agarru kiyyoo tokkotti gala kiyyoo sanarra dhaabadhee yeroo nani haasa'u immoo na waliin haasa'u. Boodoof jajja please boodoof jajja qomoo kiyya boodoof jajja sa'aatii bal'aa fudhattee amma sana deebisi. Qomoo kee miti ani qomoo waaqayyooti ati qomoo Muhammad indee jinnii fa'aa qaraataa barati maal taate eessaa dhufiddee sana faana qomoo taata abbaa. Arraba miti bar ifa jiruun sitti maa quraana keessaa ragaa siif kenna waa'ee nama haasa'u kanaa hunda. Dhugaa rabbi ani dhugaatuma jiruun jaalladhu. Bakka rakkoon qabu bakka an Oromoodha seetanii qomoo koo siin jedhe Oromoon marti qomoo kooti sii galee naafti isaa jaamaan isaa bal'aan isaa fayyaan isaa dheeraan isaa dhukkubsataa isaa qomoo kooti Oromoon an Oromoo seetan qomoo barachuu barbaanna sababa jettaniif malee antikiraayistiyyuu nagaa gaafachuun macaafni qulqulluun eeyyamu. Garuu barachuu nan barbaada jetta inni immoo bakka kamitti nu geessa ergaa Phexros irratti warra gaaffii gaafataniif gammachuudhaan deebisuudhaaf eeyyamamoo ta'a qophaa'oo ta'a yeroo hunda waan jedhuuf isiniif deebisuun dirqama keenya dirqama itti gaafatamna sababii ta'eef. Deebisiin erga dirqama keetii ganan arrabsineeti ela nan ifatiin nan lolin ishi qoyka erga deebisuun dirqama keetii kana waa'ee nama siin jedhe kanaa hunda ragaa nan qaba. Ishi bareeda rakkoon qabu waa'ee sun nan rakkifne wanti na rakkise tokko Yesuus du'a moote jecha jedhu bichaan na rakkise naan du'ee ka'ee moote Yesuus Kiristoos tole ana moo asi gaafadha. Yesuus Kiristoos sin gaafadhu ayyee sittan immoo hima dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos Yesuus Kiristoos du'a mo'atee ka'e. Guyyaa lamaaf mo'atteetti kaaduuti. Mo'atteetti kan jedhu naa fidi ammas taanaan. Abdi baduu kana utuu mu'amin akkasumatti nu gowwoomsuu gachiise moo du'aan ajjeefamee kee iddoon duniyaarraa gaggeeffamee kee garee rafee ciise Yesuus. Ante jalqaba irratti jechichi iyyuu maal akka jedhu beekta hanga du'aatti iyyuu eeyyamamaa ta'e jedha macaafni qulqulluu ragaa keessan kenna. Ati immoo jecha dubbatte sana macaafa qulqulluu eenyu fedhii isaati Yesuus Kiristoos eeyyen ka fedhii isaatiin ture kana hin beektu eeyyamamaa ta'e jedhe eeyyama isaatiin ala eenyutti bu'uu danda'a. Du'a mo'atee kee jechi jedhu soba kaa fedhii isaatiin ture waan ta'eef agartee jechi kun iyyuu akka siisifu hin barbaaddu fakkeenyaaf ati ofii keetiif namni akka si reebu namni akka si ejjeesu kan of kennituuf maal abdatteeti. Uumaa tokkoo bakka maal abdatteeti Yesuus ikkoo ayyee bakka argite jijjiiramni siif Yesuus gidduu jiru
kana argite Ani argite waa'ee Yesuus kana Kiristoosin qabuudhaaf yeroo dhufanii dhaggeeffadhu jijjiiramni kooti. loltoota keessaa inni Jijjiiramni tokko kooti. Dhaggeeffadhu. loltoota Garaagarummaa keessaa kooti. isa tokko Garaagarummaa Yesuus Phexros natti haasisiin dhaggeeffadhu hin kaa jenneen. Yesuusin guyyaa lamaaf duuti qabatteetti miti. maqaa Yesuus kan akkamitti itti dubbata guyyaa lama Eeyyela guyyaa lamaaf yookiin guyyaa lama guyyaa sadi sa'aatii 48 yookiin sa'aatii 72 Yesuus guyyaa du'ee lamaaf duuti mo'attee awwaalamee ture mini. ara dhugaa qayyee kolfaa gad Jechuun ajjeefame erga ajjeefame akkamitti moo'e jechuudha jecha du'a moo'e jedhu jechichi soba dhabar. tole argite ijoon keenya inni guddaan aniifatti irratti haasa'uu qabnu kana maaliif seeti as jala amma namoota 500 dhaggeeffadhu amma dhaggeeffadhu Gaaffii qola dhaggeeffadhu. dhaggeeffadhu Yesuus aniifatti du'a asirratti moo'ee ka'e garaagarta'uu jechi jedhu keenya jecha akka sobaadha mini. dubbatuufidha namoonni 555 kun anaaf Abdaamu. si gidduutti boru ragaadha Habte nama ani Yesuus du'aa ka'eeran jedhe lakkaa'in bararii ati fuula immoo Yesuus du'aan ka'uunsaa bararii soba lakkaa'in jette nama lakkaa'in akkasiin jedhu. bararii Yesuus faana du'a baay'ee moo'ee ka'e qaban jechi qabnu jedhu jecha beektaa sobaadha miti. jecha dhugaadha Habtaamu. Ela dhaggeeffadhu. jecha dhugaadha Ela jecha dhugaadha akkis jecha dhugaadha. jecha sobaati Du'a kan moo'ee jedhu ka'e isin jecha jettu naa kenni maqaa. Du'a moo'ee ka'e jecha jedhu naa kenni. ayyee dhaqe wangeela Maatiyos boqonnaa 28 Ish. Ish maal jedha? dhaqe dubbisi kaa nuuf dubbisi Iddoo 28 Garsiisi lakkoofsa jalaa tokkorraa duraa moo? Lakkoofsa tokkorraa moo? Habtaamu? Hin badde kaa keessa? Haloo? Kan koodhaa neetworkiin? jira al takka naafuu Ish. Iddumatti du'a moo'ee ka'e jedhu jechi tokko jechi kun jecha sobaati. Macaafarra hin jiru kun jechoota namoonni ittiin lafarraa wantinaa waliin haasa'ani malee macaafarratti Yesuus du'a moo'e jechi jedhu Phaawulos illee takka dagatee hin barreessine, Phexros hin barreessine, Yohaannis hin barreessine, Maatiyos hin barreessine, Luqaas fi Maarqos eenyullee namni barreesse hin jiru. Du'a moo'ee ka'e jechi jedhu jecha sobaati. Akkasitti walii galla. Yesuus biqilaa waliinis keessa deebi'ee jira. Daani'el Girmaa. Daani'el Jira. akkam fayyaadhaa? Galata Waaqayyo nagaadhani. Yesuus du'a moo'ee ka'e jecha jedhu namarraa dhageesse moo macaafarraa dubbiste? Macaafarraa dubbise. Iddoo kam jira du'a moo'ee ka'e jechi jedhu? Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko irratti takkaa du'een ture amma garuu jiraachuuttan jira balbala warra du'anii banuu irratti gooftummaan naaf kennameera. Mul'ata qoyi nan dubbisaa nan dubbisaa. Mul'ata Yohaannis mee kanaan jette? Mul'ata. Boqonnaa tokko Mul'ata meeqa? mul'ata boqonnaa tokko Ish lakkoofsuma tokkoo kaasi dubbisi. ish rakkoon qabu nan dubbisa. Kun lakkoofsa isaa kana jechuun nama macaafa baadhadhe waan hin jirreef. Mul'ata. Mul'ata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa Yesuus tokko. Kiristoos isa inni wantoota dafee ta'uun irra jiru hojjetaa isaatti agarsiisuuf. Deebitee Habtaam. Deebitee. Yesuus du'a moo'ee ka'e jecha jedhu. isaa turtanii ammalumatti Lakki waan biraa maal dubbanne jette amma ture. Yesuus du'a maal moo'ee ka'e jecha dubbattan jedhu naa kennin jedhe. tole ragaa lama siif kenna Ishidduma tokko naa kenna. Yesuus du'a moo'ee jecha jedhu. 28 irraa dhaqi 28 Maatiyoosidha. 28 achi immoo mul'ata bira naa deemta mul'ata boqonnaa tokko Ammas dafaa dhaqaa jedha. Bartoota isaatti inni du'aa ka'eera. Kunoos isuma kana namni inni isin dura Galiilaa ni dhaqa. Achitti isa ni argitu. Jedhaati hima. Kunoo ani isinitti himeera jedhe. Isa kanadha. Maaliif keessa bada mucichi? Amma mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko dhaqi isa dubbisi. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokkos hin jiru. Jira jira jira. Deebi'u mucichi. Hin jiru. Hin jiru kan neetworkiin baaseero. Dubbisi ati meesh. Ani baabil ani yoon keessa seenee sagalee kutuun nagaamu. Na baase. Baqqaash. Iddoo ammaa akkan jirre dhageessee miti iddoo 28 torban akkan jirre Ani hubattee. mul'ata ani ko jalqabuma isaa kan hin siilaadhe mul'ata.
mul'ata Yohaannis tokko irratti jechuudha. Tokko Ishi Yohaannis tokko tokko kaasuma Waaqayyo dubbisi. dubbate Yesuus Kiristoos isaaf dhugaa ba'u isaaf hamma dhaga'e isaa fi isa dhugaa ba'u isa hamma dhaga'ee fi hamma arge dhugaa ba'eera. Isa kana mini barri inni itti raawwatamu waan dhiyaateef namni isa inni dhaga'u namni isa inni dhaga'u ba'e kana dhaggeessisee dubbisuu warri dubbii raajii dubbatame kana dhaga'anii wanta isa keessatti caafames eegan attam haa gammadan. Maal eessa jira Yesuus du'aa ka'e kan jedhu. Itti fufii dubbisi lakkoofsichi naannoo masan jira. Abbootii sanatti iddoo san dubbisaa maal godhaan dubbisaa oolan. Ani Yohaannis waldoota kiristaanaa torban kutaa biyya Galiilaa kutaa biyya Asiyaa keessa jirtanii fi kana caafuu koo ayyaanni hin dhaga'u. Ani dhaqeensii baasaa yoo inni na baase naa obsa masitti. Hin ta'u lakki. Hin deemin. Iddoo kam jira? Hin jiru bara. Yesuus du'a moo'ee kee jechi jedhu jecha sobaati. Jecha namni lafaa fuudhee haasa'u malee macaafarra hin jiru. Hundi ishee keessa baddee kaa. Abrahaam keessa badee, Habtaamuun keessa badee, Daani'el Girmaa keessa badee hin jiru. Dhugaattuu miliquu filata hundi isaaniiyyuu. Sagaleen koo jira amma bannaatachu. Sirriitti jira sagaleen koo. Ayyeesh ifama guddaa. Ayyee naaf dubbisime. Diddamii lakkoofsa mul'ata boqonnaa tokko Maatiyos naa dubbiste. Torba sani keen dubbisaafe. Ilaa diddamii torba si dubbisaaf ta'amu. Keessa na jalaan deebiin. Eeshi. Hin deebi'u ani jedhin. Neetworkiitu addaan cita beektaa. Ammas dafaa dhaqaa jira laa. Ammas dafaa dhaqaa bartoota isaatti inni du'aa ka'eera. Kunoos inni isin isin Galiilaa ni dhaqa. Achitti isin argitu jedhaati hima. Bakka ni deebii koo argadheeraani. Inni du'aa maal ta'eera jedha. Jechi jedhu soba dhaq. Du'a moo'ee kee jechi jedhu hin jiru. Namicho nu dubbisi. Du'aa ka'eereedha moo du'aa kaafameereedha? Jedhi jechicha. Qorontos tokkoffaa kudha namicho jedhu jecha sobaati miti jedheen naqee sila gaaffii koo namicho du'aa ka'eera yeroo jedhu ka'uu isaatiif atamma du'aa ka'eera mo'eera kan jedhu barbaadde miti ka'uun isaa dhugaadha moo dhugaa miti dafi amma dubbadhu. Keessan badinaa ka'ii. Keessan bannu dhaggeeffadhu. Lakki amma baneera du'uunsaas ka'uunsaas sobadha ani ka jechan si gaafadhe gaaffiin si gaafadhe Yesuus du'a moo'ee jechi jedhu jecha dhugaa moo jecha sobadha innaan jecha dhugaadha naan jettee bara. Du'uunsaas du'aa ka'uunsaas dhugaadha. Kana anaafati kan boruu dhugaan nutti ba'amu dhugaan kana dhugaa afaan kee keessa dubbii dhugaa kana baasuufidha ani kan gastii kana irratti ol ba'eef sababiin isaas ati antikiraayistiidha ani immoo antikiraayistii miti. Yesus maal akka jedhe beektaa? Ani waan si eenyu akkan ta'e namoota baay'ee fuulduratti dhugaa kan ba'u yoo jiraate anis isaaf dhugaa nan baay'edha. Mul'ata Yohaannis naa dhaqee amma ishee. Sagaleen koo jira mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko naa Ingilchaa jira. Jamiila sagaleen koo jira. Jirta. Jira nama sagaleen koo. Mul'ata Yohaannis naa dhaqee amma. Bakka na dhaga'iika. Mul'ata Yohaannis naa dhaqee. Akkin jedhu na dhaggeeffadhu. Yesus du'aa mo'achuu isaatiif ragaa naa kenni naan jette. Innumti du'aa ta'uu isaatiif raga. Dhaqee amma mul'ata Yohaannis naa baase. Jecha du'a moo'e jedhu kun nama jedhe malee macaafni Phexrosis Yohaannis eenyuun isaanii hin jenne. Baga nuti macaafa qulqulluutti aman abbaan fedhe haa jedhu dhaqi baasi amma ragaa kana baasi soba kee asirratti afaan kee irratti yoo kutin dhaqi mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 18 naa dhaqi boqonnaa meeqaan jedhu boqonnaa tokko boqonnaa meeqa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 ishi bareeda eeyyen dhaqi boqonnaa tokko lakkoofsa ummata walitti qabanii itti kijibuun hin ta'u biroo na biratti hin ta'u 18 dubbisi inariifatiin mee nariifatiin baay'iste ammuma nariifadhuun sanan ga'a jedhi ani koo mucaa waaqayyooti takkallee du'e amma garuu kun bara hamma baraatti jiraachuutti jira Ela akkas jedha. Ela inni jiraatus guddisi. Akkallee du'een ture amma garuu kuno bara amma baraatti jiraachuutti jira jedhe. Guddisi namoonni alaalani. Sagalee kana olmoo? No isan konkolaataa keessa jira bakka namatti wajjin jiru konkolaataa keessa kophaa koltaa jira sagalee si jeeqee.
sagaleen na jeeqen jenne akka sila of Jechi jajuudhaaf du'amoo guddisaa heekee turte sanatti jecha sobaati miti jecha sobaa miti. Yesuus Kiristoos iyyuu al takka du'een ture. Akkasiin jedhe. Habtaamu koo tokkicha. Gaaffii koo na dhagaa. Elaayi. Habtaamu. Eeyyee. Habtaamu. Sin dhagaa jira. Habtaamu. Si dhagaan jira namichoo. Mee takka hoo jedhe mee owwaadhu mee takka. Sagaleen kiyyan jiru warri kaan. Jechi Yesuus du'a mo'ee kee jechi jedhu jecha dhugaa miti jecha macaafni dubbate miti jecha namni soobedha mitiin siin jedheen. Namichoo innumtiyyuu al takkaa du'een ture amma garuu jiraachaa kan jira yoo inni jedhe. Ragaa si kennuu abbaa caalu ragaan biraa jira ragaan biraa si ni Ragaan kee Qorontos tokkoffaa 15:55 hanga 57 dubbisi. Qorontos Tara tokkoffaa. dubbadhaame please. Abrahaam mee takka tara dabareena dubbatamuuti dabareedhaan. Mee habtaamuu na fixa tokkoy. Habtaamuu ijoollee irraa siquu dandeessaa? Eeyyee. Haalan jira na barbaada. Habtaamu. Ijoollee irraa siquu dandeessaa? Bakka Abrahaam bana du'eeti. Tono amma haasa'ime. Jechi Yesuus du'a mo'ee kee jecha dhugaa miti jecha sobaadha mini. Dhugaadha koo Qorontos Maaliif seete macaafni qulqulluu ragaa qaba waan ta'eef namichoo nu biratti kijiba akka Qorontos tokkoffaa. Miti qabadhu. Ijoollee si jeeqadha. Qorontos mee kanaan jette? Qorontos tokkoffaa. na bira na jeeqaan jirani. Qorontos Miti tokkoffaadha. qabinaa ka haasa'aatan jira miti. 15 hanga Maaliif godhe si 55. wajjin dubbataan jirtu orga silaa maaliif si godhe habtaamu waan waceen dadhabe? Si waliin dubbataan jira. Waccee maal dadhabde sagalee Ishi kee bakka. dhaga'aatan jira. Abrahaam meetii qabadhu ishi bareeda. Abrahaam meetii qabadhu gash. Na jalaan didiin achi keessan deebiin ishee walii galla? Bakka. Ani moo? Habtaamu. Jechi Yesuus Atamma wanti nani siin jedhu. jechi jedhu macaafarra hin jiru. Namni barreesse illee hin jiru mini. Amma dhaggeeffadhu yaa kijibdicha. Dhugaa rabbi ragaa osoo sii kennu hin jiru jettaa? Gaaffii koo hubatteetta? Gaaffii koo hubatteetta jedhe. Irra deebi'iti dubbisimee bakka ammaa maal jedha? Irra si deebi'e. Yesus irra maal si deebi'a. jedha? Lakkiin siin jedhu. Al takka ka'eera Lakkiin jedhamu siin hin jedhu innumta afaan isaatiin. Ani waa'ee ka'uu dhiisuu yoo si gaafadheera habtaamu. Na gaafatteetta. Na gaafatteetta. Yesus Sin gaafanneeti du'a mo'ee gaaffii- ka'eera. Bakka, sin Yesus gaafanne. du'a mo'eera Sin jechi gaafanne. jedhu wangeelarraa soba naan jette soba miti. Innis Jiraayi. waa'ee isaa dubbateera. Eeyyee bakka. Dhugaa Du'a ba'amee mo'ee jira. jecha jedhu naa kenni ishii bareeda. Eeshi dhaqi Du'a kaa mo'ee jecha jedhu naa kenni. dubbifadhu du'aa ka'eeraanii fi du'a mo'eeraan. Eessa? Kanaafuu du'aa ka'eera yeroo jedhu du'a mo'eera moo moone? Dubbadhu. Du'a mo'eera jechi jedhu hin jiru barra. Du'aa ka'uu immoo namoota hedduu du'aa ka'e akkuma nama sakaan waaqayyo du'aa kaase Yesuusis du'aa ka'eera. Dhaggeeffadhu kaafameera jedha moo ka'eera jedha wangeela Maatiyositti deebi'i akkas taanaan kijiba kee asumarratti afaan kee Waaqayyo irratti du'aa isa kaasee jedha. Waaqayyo du'aa isa kaasee jedha macaan. Waaqayyotu du'aa isa kaasee jedha. Ni jedha. Waa'ee isa itti dhufne dhaqi iddoo Ishi bareeda. Ragaan si kenna qoy. Ragaan si kenna. Bakka ammaa san dhaqi dafi 28 dhaqi lakkoofsa 7 dhaqi. Dafi. Mela. Hin jiru 28 akkasitti siinna. qoosuun macaafa Waan siin qulqulluutti hin qoostu. Du'a Kitaaba mo'ee fayyifne jechi qabattee. Kitaaba lafa tokko illee itti qaraatee nama fayyistiin. Macaafa qulqulluu isa dhiisaati ragaa banaa du'a waaqayyo du'aa isa kaase kan jedhu banaa fi argo. Maali no isheen nama dhaggeeffatu mucaanooti arrabaa fiigaa. Inde jalaa taa'ee dhaggeeffatu malee. Inde maaltu quraanaa fi achi si utaalchise waan gaafatamte hin deebistu. Du'aa waaqayyo du'aa isa kaase yoo jenne rakkoon qabu. Du'a mo'ee ka'e jechi jedhu jecha macaafni beeku miti. Jecha Phexros, Yohaannis, Luqaas, Phaawulos, Maatiyos, Maarqos jecha jarri jedhan utuu hin taane meena dhaggeeffadhu. Jechi Yesuus du'a mo'ee ka'e jechi jedhu jecha paastarootaati malee jecha macaafarraa miti. Walii galla Abrahaam. Kuno ishi Qorontos tokkoffaa 15:55 hanga 57 dhaqinaa dubbisi. Ishi Qorontos isa tokkoffaa 15:55 hanga 57. 15. Ammas immoo mo'ichi kee meerre yaa du'aa
arfiin keessa meerre yaa du'aa jedhamee caafame fiixaan ba'eera ishi meerredha dubbaduka Hanga 55 dubbisi. 55 dubbisi amma 56 dubbisu arfiin du'atti nama oofu cubbuudha cubbuu kan humna godhachiisus seera ajaa'iba waaqayyo isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mo'icha nuuf kennuuf immoo galanni haa ta'u meerre 57 dubbiseera ante Abbaa Caaluu ilaali du'a jechuun maali siif understanding kee du'a jechuun du'a foonii odoo hin ta'in ilaali du'a hafuuraaf lubbuu waaqayyoon kan addaan baane. du'a jechuun afaan Oromooti daas isa jedhamu warri Ingilizii mooti isa jettu warri Arabiffaa mooti isa jettu warri Amaariffaa isa kanadha du'a jechuun wanta biraa tokko qabu. Baayibilii irratti kan haasa'u du'a foonii odoo hin ta'in spiritually du'a hafuuraaf lubbuu waaqan kan addaan baane adamirraa kan ka'ee addaan baanee duunee turre garuu du'a san keessaa nu kaase Yesuus jennee amanna ragaan biraa siifan kenna waan hundaafuu Efesoon waa'ee du'a fooniitii miti. Cubbuu addaamiin moo'ee kee moo Yesuus du'a moo'ee kee? Cubbuu addaamiin moo'ee kee moo du'a moo'ee kee moo cubbuu addaamiin moo'ee kee Yesuus? Cubbuu addaan moo'ee ka'e malee. Du'a moo'een kaane ka? Du'a foonii maa du'a foonii moone du'a hafuuraaf lubbuu. Efesoon lama. Jiituu ko akkin siin jedhu takka cubbuu addaan dubbatee beekaa Yesuus. Literally addaam kana godhe hin jenne garuu duuni an jedhamu maali dura isa laali. Dursee du'a jechuun maal jechuudha kan jedhu. Nagaan jedhe nagaa bakka ani waa'ee cubbuu addaam lammata natti hin kaasin Yesuus hin dubbanne taanaan natti hin kaasin olola namaatiin ni kaan. Ani waa'ee Yesuus dubbate. Rahmatullahi wa barakaatu. Amma kanaafuu Yesuusi du'a moo'ee kee jechi jedhu macaafarra hin jiru. Jecha namaati malee. Ragaasii kennaan jira ko Efesoon lama tokko abitoo. Amma beelaal amma iddoon amma dubbiste Qorontos tokkoffaa 15:54 irraa kaasii dubbisi. Siin dubbisa amma sirran deebi'a 50 meeqarraan kaasa? Qorontos laal dhaggeeffadhu Qorontos tokkoffaa 15:54 irraa kaasiti. Sakana mini? Laalaa jirta? Kurba? Kan jiraan ga 50 ol qabi. Ishi wanti hin banne iddoo wanta baduu kana yommuu bu'u wanti hin duunes iddoo wanta du'uu kana yommuu bu'u inni digalee duuni mo'ichi argameera. Maarree bakka mo'ichi argameera kan jedhu barbaadee miti. Lakki maqabaree. Lakkela maalan si jedheta Yesuus du'a moo'ee jechi jedhu Yesuus du'a moo'ee kee jechi jedhu jecha macaafaa miti jecha paastarootaati miti hin jedhen. Inni duuni badduu ba'eeraa mo'ichi argameera jedhu kun eenyunni? Ani maalin abbaa barbaade amoo ka ganaa dubaddiyyuuti ganaa duuti sin du'aa inni kun waan rakkisi yooman gaafadhe waa'ee kanaan mo'ichi argameera wanti bara. Duuni mo'ameera kan jedhu gaafatte mee obboleessoo. Du'a kam gaafatta qoyimee ani spiritually Yesuus du'a moo'ee hafuuraaf lubbuudha. Duuti jechuun hafuuraaf lubbuudha. Duunee waaqayyoon addaan baanee waaqayyo faana communication hin qabnu turre du'aadhaan jechaadha oduma jiru. Ani waa'ee communication yoomuu hin qabdu ati waaqayyo wajjin maal naqashi kun biiroo tokkoon hojjettanii waajjira isaallee hin qabdanii maal waa'ee kana yooman naqeen.